Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isin dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isin dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti inni waliin turaan affeerraa kooti. Egaa qophii gungumii koo keessatti taatee biyya keenya keessatti guyyaa guyyaatti raawwatamuu qabadheen kopi gungumiitiin karaa Horni Miidiyaa isin dhiyaadha. Isinis miidiyaa kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa guyyaa har'aa keessumaa lammiilee Itoophiyaa bakkoota garaagaraa keessumaa biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'an Jibuutii keessatti rakkina guddaa argaa jiranii fi guyyaa har'aa immoo seenaa gootota yookaan guyyaa gootota Itoophiyaa waggaa 84ffaa jedhamee guyyaa har'aa dhaadannoo garaagaraatiin Itoophiyaatti kabajamaa akka jiruuf akkasumas immoo lola raayyaa ittisa biyyaa fi fannoo gidduutti bakkoota garaagaraatti guyyaa har'aa Hoganaa fannoo shawaa keessatti lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Kana irratti fannoon gama isaatiin maal akka jedhe qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa kana keessatti keessumaa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan rakkina guddaa fi darara guddaa argaatii jiru jechuudha. Egaa yeroo darbeerraa kaasee Jibuutii keessatti keessumaa ji'oota muraasa dura wal dhabdeen uummata Oromoo fi lammiilee Jibuutii keessa jiraatan yookaan sabaan Jibuutii warreen ta'an keessatti wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumuuf akkasumas immoo waliisisaa turu akkasumas immoo sadarkaa warreebanii dhiiga walii dhangalaasaa turuun ni yaadatama. Hanga sadarkaa poolisiin gidduu galee namoota Oromoo ta'an illee keessa hidhaa turuun ni yaadatama. Keessumaa immoo erga lammiileen Itoophiyaa yookaan Oromoo ta'anii Alshabaab keessatti warreen erga argamanii booddee wal dhabdeen uummata Oromoo fi uummata Jibuutii gidduutti wal amantaa dhababuun kun yeroo muraasa lakkoofsisee jira jechuudha. Kanaaf ammas taateen achi keessatti raawwatamaa jiru keessumaa ji'oota muraasatti asitti immoo uummata Oromoo fi sabni keessumaa lammiileen Jibuutii rakkina guddaa akkasumas immoo sadarkaa warreeboo akkasumas waliisisuu fi sadarkaa peestaalillee mataatti maranii hanga hiisisanitti gahanii jiru jechuudha. Amma immoo ibsi gara mootummaa isaaniitiin yookaan immoo pirezidaantii mootummaa Jibuutiitiin baheetiin lammiileen baay'een keessumaa warreen Oromootu baay'ata jechuudha. Bakka sanatti hundi isaanillee sadarkaa gadi baafaman yookaan aduu keessatti hidhamaa jiraniitu argamaati jira jechuudha. Kanaaf taateen biyya keenya keessatti raawwatamu keessumaa Itoophiyaa irra darbee warreen Itoophiyaa baqatanii bakkoota garaagaraa keessa jiran illee uummanni Itoophiyaa rakkina guddaa fi dararaa guddaa argaatii jiru jechuudha. Kanaaf Jibuutii keessatti irra deddeebiin wanti raawwatamaa jiru keessumaa ji'oota muraasatti sitti keessumaa manaa baasanii reebuun akkasumas immoo mana isaanii gubuu akkasumas qabeenya isaanii saamuuf illee raawwatamaa turedha jechuudha. Hanga poolisii qabsiisanii hanga harka duubatti hidhanii tumaa turan illee sadarkaa dubartoota humnaan gudeeduun illee gahamee turuun ni yaadatama Jibuutii keessatti. Kanaaf ammas rakkoo guddaan Jibuutii keessatti uummata Oromoo irratti gahamaa jiru ammas waan dhaabbateef hin fakkaatu. Gama mootummaatiinis imbaasiin bakka sana jirullee furuuf hin dandeenye yookaan immoo furmaata tokko kennuuf hin dandeenye. Kanaaf uummanni achi keessa jiru ammas rakkina guddaa akkasumas immoo bakkeetti hidhamaa akka jiruu fi waraqaalee dhabanii akkaataa itti galanillee dhabaniiti jiru jechuudha uummanni Jibuutii keessa jiru. Kanaaf uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru biyyoota alaas ta'e biyyoota keessa akkasumas mootummaa dabalatee akka isaaniif birmatuu fi akka isaaniif illee biyya isaaniitti akka gashuuf illee iyyatan illee furmaata argachuu hin dandeenye gama mootummaatiin jechuudha. Kanaaf furmaanni achi keessa jiru hanga ammaatti argamu haa baatu malee uummanni immoo achi keessa jiru rakkina guddaa argaati jiru akkasumas qabeenyi saamamu namoonni qabeenya guddaa horatanii bakka sanatti akka maatiitti biyya sana jiraachaa turan illee sadarkaa amma dhiibamanii biyya isaaniitti akka galanii fi akkasumas immoo qabeenyi isaanii saamamu akkasumas immoo ijoollee isaanii illee humnaan akka hidhaman illee uummanni Jibuutii achi keessatti raawwachaatii jira jechuudha. Kanaaf gama mootummaatii fi gama imbaasii bakka sana jiruun uummanni Oromoo bakka sana jiru furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti Jibuutii dabalatee akkasumas Somaalilaand keessa uummanni Oromoo bakka sana jiraatanii qabamanii biyyatti galanii poolisiitti gochaa akka jiran illee humnaan gama mootummaatiin dhagamaati jira jechuudha. Kanaaf uummanni Somaalilaand keessa jiru keessumaa Oromoo warreen ta'anis humnaan qabamanii gara biyya isaaniitti galanii poolisii leenjisiisaa jiru jechuudha. Kana gochaa jiru mootummaadha jechuudha. Kanaaf
mootummaan otoo uummata isaa jaallata ta'e otoo uummata isaa kabaja ta'e otoo uummata isaa birmachuu danda'a ta'e mootummaan ormaa bakkeewwan garagaraatti uummata Oromoo baqatee biyya ollaa jiru sana akkasiin godhu ture. Kanaaf mootummaatu callisee ilaaluu filate malee otoo mootummaan akka isaan biyyatti galaniif yookaan immoo uummata isaaf itti gaafatamummaa fudhatee otoo hojjeta ta'e guyyaa 2-3tti uummanni bakka sana jiru yookaan immoo mirgi isaa eegamee fi biyyatti gala jechuudha. Kanaaf hanga waraqaan tokkoon argannetti yookaan immoo hanga Itoophiyaa ta'uu isaanii hin baramnetti gaa mootummaan Jibuutis gaa akka isaan Itoophiyaa ta'anitti humnaan qabee akka inni biyyatti gashaa jiru akkasumas immoo qabeenya saamaa akka jirullee argamaati jira jechuudha. Gama Somaalilaandiinis dargaggoota keessumaa bakkeewwan sana jiranii humnaan qabanii gara Itoophiyaatti gashanii kunoo waraana gosaa yookaan immoo mooraa waraanaa gashanii leenjisiisaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni bakkeewwan garagaraa jiru gama uummata Oromootiin irra caala uummanni Oromoo bakkeewwan garagaraa jiru rakkina guddaa argaa jira. Kanaaf uummanni bakkeewwan garagaraa jiru biyya laasaa ta'u biyya keessaa fi namoonni dhageettii guddaa qaban ummata Jibuutii jiraniif habirmanuun dhaamsa kooti. Qabxisataan yeroo darbu gaa fannoo fi raayyaan isa biyya bakkeewwan garagaraatti gaa keessumaa waggoota muraasa lakkoofsaniiru jechuudha. Erga lolli gidduu isaaniitti banamee akkasumas immoo erga wal amantaan dhabamee jechuudha. Gaa jalqaba mootummaan haa hundeessu malee gaa yeroo dhiyootti asitti gaa fannoo mataa yaabuun ni yaadatama. Gaa mootummaan maangorra jiruu fi akkasumas immoo sa'aatii 24 keessatti gaa 4 kiiloo gallaa'inanii dhaadachaa turuun ni yaadatama gama fannootiin jechuudha. Akkasumas hooggantoota isaanii dabalatee zammanee kaasee akkasumas Iskender dabalatee yaanni garagaraa fi akkas qe'inni garagaraa raayyaa ittisa biyyaa irratti fixaa turre yookaan fixaa jirra kan jedhu ibsi bahaa ture. Egaa furmaan dhabamuun kun yeroo dhiyoositti immoo gaaffii guddaa gidduu isaaniitti uumee fi akkasumas wal amantaan gidduu isaaniitti akka uumamne illee taasisee jira jechuudha. Kanaaf gaa lolli kaleessaa fi guyyaarraa fannoo fi raayyaa ittisa biyyaatti gaggeeffameeni hoogganaa waliigala isaanii kan shawaa keessa jiru gaa galgala kana waan rukutanii fakkaata gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi bahaa jiru. Kanaaf gaa fannoonis gaa tattaaffii godhanii amaneera jechuudha akka raayyaan ittisa biyyaa hoogganaa isaanii kan ajjeese. Kanaaf gama kuffisee galgala kana gama raayyaa ittisa biyyaatiin hoogganaa fannoo tokko kuffisuu yookaan ajjeesuu isaa raayyaan ittisa biyyaa ibseetii jira jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen bakkeewwan garagaraa jiru keessumaa gama Gojjam dabalatee fi naannoo Amaaraa keessa bakkeewwan garagaraatti fannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli bakkeewwan garagaraatti adeemsifamaa jiruu fi raayyaan ittisa biyyaa xiyyeeffate fannoo irratti hojjechaa akka jirutti milkaa'aa akka jirus dubbachaati jira jechuudha. Kanaaf yeroo darbee ajajaa kumaa kan ta'e shawaa keessatti fannoon qabee turuu yookaan immoo ittiin dhaadachaa turuun ni yaadatama. Amma immoo guyyaarraa yookaan immoo galgala kana raayyaan ittisa biyyaa hoogganaa fannoo waliigalaa kan shawaa keessaa ajjeese akka jiru ibsa baaseeti jira jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garagaraatti raayyaa ittisa biyyaa fi fannoo gidduutti lolli deemaa jiru hammaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf galgala kana immoo rakkinni guddaan yookaan immoo fannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli cimaan akka deemsifamaa jiru gama raayyaa ittisa biyyaatiin dubbateeti jira. Kanaaf immoo injifannoo guddaa akka galmeessaa jiranis raayyaan ittisa biyyaa dubbateeti jira jechuudha. Qabxisattaanitti yeroo darbu guyyaa gootota Itoophiyaa jedhamee guyyaarraa Itoophiyaa keessatti kabajamaa ooleera jechuudha. Kanaaf ambaasaadder Taayee Asqasillaases warreen paartii keenya yookaan paartii bilchiginaa qeequuf yookaan immoo isaan irratti dhiibbaa goosoo jiran bakkeewwan garagaraa biyya keessaa biyya alaa warreen ta'anii paartii keenya jiskuu akka hin dandeenye yookaan jiskuu hin danda'a jedhanii dhaadachaa turaniiru jechuudha. Gama muummee ministeera Itoophiyaatiinis seenaa goototaa yookaan gootonni Itoophiyaa aarsaa guddaa kaffaltanii biyya keenya as geessistan galata guddaa qabdu jedhanii guyyaarraa muummee ministeera Itoophiyaa dubbataniiti jiru jechuudha. Taayee Asqasillaases akkasuma keessumaa warreen xiyyeeffatanii mootummaa kana kuffisuu yookaan paartii keenya qeeqan irratti tarkaanfii guddaa fudhanna. Kanaaf gootonni Itoophiyaa waggoota 84 Itoophiyaa kana irratti lolanii irratti aarsaa ta'anii as geessaniiru waan ta'eef biyyi kamiyyuu yookaan immoo namni kamiyyuu paartii keenya jiskuu hin danda'u kan jedhu guyyaarraa dubbataniiti jiru jechuudha. Kun immoo hangam dhuguma akka ta'e hunduma keenyaafuu gaaffiidha jechuudha. Kanaaf keessumaa seenaa gootota guyyaarraa irratti qondaaltota mootummaa dabalatee bakkeewwan garagaraatti kabajamee ooleera jechuudha. Kanaaf rakkinni biyya keenya keessatti ta'amaa jiru kana gama paartiitiinis haa ta'u gama qaama dhuunfaatiinis uummanni bakkeewwan garagaraa jiru miidhaa guddaa argaa akka jiru. Egaa seenaa gootota Itoophiyaa jedhamee waggaa 84ffaan Itoophiyaa keessatti guyyaarraa kabajamaa ooleef akkasumas immoo lola raayyaa ittisa biyyaa fi fannoo gidduutti bakkeewwan garagaraatti adeemsifamaa jiruun raayyaan ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessee raayyaan ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseen guyyaarraa hoogganaa fannoo tokko shawaa keessatti
akka ajjeese yookaan ibsa isaarratti dubbateeti jira jechuudha. Akkasumas immoo lammiileen Itoophiyaa yookaan keessumaa immoo Oromoo warreen ta'an Jibuutii keessatti rakkina guddaa argaa akka jiranii fi keessumaa immoo warreen qabamanii mana isaaniitii qabamanii waajjira poolisii warreen jiran illee bakkeetti baafamanii keessumaa aduu keessatti akka hidhamaa jiran illee gama achi ibsi baheen argamaatu jira. Kanaaf uummanni Jibuutii keessumaa uummanni Oromoo Jibuutii keessa jiru rakkina guddaa birraa guddaa akka argaa jiruu fi uummata Oromoof birmannaa guddaa yookaan uummanni Oromoo akka birmatuufiif dhaamsa isaanii dhaammachaati jiru. Jaa kabajamtoota daawwattoota Horrii Miidiyaa qophiin gungumbii guyyaarraa kan hangammaate daawwatartoon ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungumbii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horrii Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.